Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa ajaa'ibsiistuu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyya har'a tiiktokariidha, shubbistuudha, wallistuudha, akkasumas taekwoondoo kana jabduudha naan jedhani. Maarree keessummaan kiyya guyyaa har'aa ammoo istuudiyootti dhuftee argamteetti jedhani. Mee waliin asiman. Har'a qubee keenya nutu harkaa qaba. Bakkuma jirtanitti walitti lallabaa. Nus dhaloota dhufuuf akka jennu jabaa. San tahuu yoon baanne seenaan nu adabaa. San tahuu yoon baanne seenaan nu adabaa. San tahuu yoo baanne seenaan nu adabaa. Walleessituu tiiktokara wallistuu akkasumas immoo maal maqaan kee baay'ee shubbistu Ko yu banamee jira. Azira sitti Ko shubbisni. Akkas. Simboo galatoomii waan dhufteefin Sinii galatoomii. baga nagaan dhuftee sakaan immoo teenyaa sun. Ililli Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate. Manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ililli Grand Real Estate. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Simboo baga nagaan dhufte. Baga nagaan ne. Cheers jennee galla kuno. Simboo baga nagaan dhufte. Akkas kuno. Dhugi bishaan. Simboo baga nagaan dhufte. Kutaa meeqa baratta? Amma kutaa 8 baradha. Kutaa 8. Umriin kee meeqa? Umriin koo amma 13. Maqaan kee guutuuni amma gaafa kilippii irratti arginu Simboonedha. Duraan garuu namni baay'een kan si beeku Simboodhaan. Maqaan kee inni guutuun isa kami? Maqaan kiyya inni guutuu Simboonii Angaasaadha. Simboonii Angaasa. Egaa Simboonii hin shubbiftaa, amma walliftaa, walaloon dandeessaa, diraamaan hojjettaa, kilippii irratti mul'attaa, hin barattaa. Sitti baay'ateera baay'ee. Taekwoondoo sin dandeessa jedhan kan akkanatti. Wushuu moo maal isa kamiin dandeessa? Taekwondoon baradha. Taekwoondoo. Isa kamiin yoo waamamte gaariidha amma Simboonee ishee kam jennee waamna maqaa kee? Artist Simboonee. Artist Simboonee. Kanaaf gosa aartii hundumaa walitti qabdee waan jirtuuf Artist Simboonee. Artistii maqaa jedhu inni dhugaa namni argachuu qabu Simbooneedha. Akkas miti? Garuu irra caalaa warreen amma jenne kana hundumaa keessa kan baay'ee jaallatta Simmoo? Kan ani baay'ee jaalladhu shubbisadha. Shubbisa baay'ee na bohaarsa. Sababni isaas immoo aadaa godinaalee garaa garaatu keessatti argama. Aadaa ofii calaqqisiisuun ni danda'ama shubbisaan. Jirumaanuu waa'ee aartii kana baay'een jaalladha, baay'een dinqisiifadha. Artistii cimtuus immoo ta'uu nan barbaada yeroo xiqqashummaa kiyyaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bakka na qaqqabee. Hin jaallatta turte artistoota fa'aa TV irratti maal gaafa laaltu baay'ee jaallatta turte? Artistoonni baay'ee natti tolu. Eenyu fa'aa jaallatta turte?
kan akka Alii Birraa Hacaaluu Hundeessaa baay'ee natti tolu isaan baay'een dinqisiifadha isaan yeroo laaltu baay'ee sitti tola gama kaaniin immoo kunoo atamma taekwoondoos nan danda'a jetteet black belt Mali belt jedhan qaba waan akkasii qabda ammatee amma cuquliisa irraa gara diimaatti deemu fanni cuquliisa irraa diimaatti meeqaffaadha sadarkaa meeqaffaadha jechuudha amma afuraffaarran jira gara shanaffaa jechuudha gara shanaffaa kana hundumaa gochaa barnoota ofii immoo seeraan mana barumsaa deemanii barachuun akkamitti wal faana deemsista Simboo barnoonni fi hojiin kun garaagaradha jalqabas immoo kan kennamuu fi qabu barnoota waan ta'eef irra caala yeroo kiyya barnootaaf hin kenna hojiiwwan aartii kan ammoo ittiin bohaaruuf ittiin boqachuuf malee itti cinqamee wannan baay'ee taa'etti yaadee hojjedhus miti kanaaf irra caala yeroo kanan kennuu fi barnootaaf jechuudha kanaaf daa'imman ta'anii nu daawwachaa jiranis irra caala barnoota keessaniif xiyyeeffannaa guddaa kenna irra baay'ee hojiin ati hojjettu keessumaa viidiyoo kee hedduu TikTok irraa laalaan ture si daawwachaan ture followerii keetti carraa kana beektamitiire kanaaf aadaa irratti xiyyeeffatta baay'ina maaliif aadaa irratti xiyyeeffatta aadaa baay'een jaalladha aadaa kiyya baay'een jaalladha ummata kiyya immoo waa'ee aadaa kiyya kanaa barsiisuu nan barbaada kanaafuu ittiin barsiisuudhaaf immoo aadaa kiyyatti fayyadamee isaan barsiisee jechuudha kaani Simboon walaloo baay'ee jabduudha walaloo akkuma durii lataa qana'ifaa godhan kana sammuutti qabattee walaleessita isa kana akkamitti sii qabamti walaloon kun hundumtuu Simboo akkuma carraa walaloo roon dubbisu natti tola walaloo sanarra deddeebi'ee yeroo lama yeroo sadii roon dubbisu sammuutti naa qabama achiin walaloon sunis sammuutti yeroo qabamu immoo bareedata walaleessitoota keessaa eenyufaa jaallatta walaloo eenyufaa jaallatta baay'ina walaloo amma kan jiranii haftee baay'ee natti tola haftee isa baay'ee natti tola kan isaa baay'ee jaallatta amma guyyaa har'aa amma daawwattoonni keenya daa'imman mana taa'anii si daawwatanii walaloo wayii otoo nuu dhiyeessite Simbooni ammuma akka carraa otoo gaafatamte waan deebistu qabdii laata jedhanii si eegaa jiru qabda meenuu jedhe dhaggeeffannaa nus mata duree walaloo koo Odaa jedha Odaa yaa Odaa gaaddisa isa addaa teessoo abbaa gadaa dahoo Oromoo hundaa eessatti biqilaa kan akka kee Odaa namaaf qofa miti bineensotaaf dahoodha namaaf qofa miti bineensotaaf dahoodha dagaagi lallisii dameedhaan bal'adhu kan si jala dhufe hammadhu qabadhu nan gogsinaa jedhin waa'ee keetti madhu nan gogsinaa jedhin waa'ee keetti madhu kunuunsaan si haa qaban ummanni si jaallatu dirqama fudhatee si haa kunuunfatu faayidaaf bu'aa kee biyyaaf haa dubbatu yaa Odaa muka addaa dameen kee haa bal'atu yaa Odaa muka addaa dameen kee haa bal'atu waan akkas jettee jettu natti fakkaata ammoo namni akka inni Odaa si murree akkasii yaada akkasii of keessaa qaba akka namni hin balleessine hin mancaasne Odaan immoo mukoota jiran keessaa muka addaa fi Oromoo biratti beekamaa akkasumas muka kabajamaadha kunuunsaan mallattoo Oromummaati baay'ee namatti tola dhiyeenya kana gaamma walaloo qabattee shubbisa kee itti dabaaltee wallee baay'ee bareedaa ta'e afaan Oromootiin wallee si madaalu wallee umrii kee wajjin deemu kilippii hedduu bareedaa wajjiniin gurra ummataatiin geessee jirta maqaan wallee kee kun maal jedhama ummata wajjin wal barsiisii akkamittiin hojjettee yaadni isaa akkamittiin jalqabe Simboo mata dureen isaa afaan keenya qaalii jedha afaan keenya qaalii afaan Oromoo afaan Oromoon afaan hanga kam qaalii akka ta'e wareegama meeqaan immoo akka dhufe kan isaan bocan afaan Oromoo qubee afaan Oromoo kan isaan bocan hundumaa doon taane muraasa isaan keessaa muraasa achirratti eereen jira fakkeenyaaf kan akka Shee Bakrii Saaphaloo Hailee Fidaa Shee Muhammad Rashaad Abdulleefaa achirratti kaaseen jira YouTube kiyya irratti gadhiifamee jira YouTube kiyya immoo Simboo Entertainment
subscribe like comment nuuf godha anaafis isaaniifis jechuudha. Yala sin gaafachaa jira. Carraan kun isin darbi. Clipping kee baay'ee clippii bareedaadha. Uniformii uffadheen hojjedha akkamittiin jettee? Ani uniformii kanan barbaade waa'ee dhuma barnootaa kana waa'ee afaan oromoo kan barannu manuma barnootaatti kanaafuu mana barnootaa kiyyas ibsuu barbaadeen jechuudha. Uniformii mana barumsaa keetii kun? Manuma barumsaa kiyya barnoonnis immoo asumaan akka barbaachisus ibsuu barbaadeen jechuudha. Mucaan kun baay'ee mucaa ogummaa cimaa qabdu. Akkuma maqaa ishee Simboo qabeettiidha. Egaa ijoolleen daa'imman amma taa'anii ilaalanii taalentii garaa qabu bitiire mana isaanii taa'anii warri kaan wallisuu barbaadu, warri kaan shubbisuu barbaadu. Daa'imman umurii keerra jiranii fi maal jettan maal godha taalentii keessan akkasittiin deemsisaa, barnoota keessan akkasittiin deemsisaa. Muuxannoon koo kana fakkaata waan jettu yoo jiraatu. Warreen taalentii qabdanii moo ba'uu hin dandeenye sirriitti taalentii keessaniin fayyadamaa duubatti hin hafinaa taalentiin keessan immoo boruuf sin fayyaduu danda'a kanaafuu sirriitti taalentii keessaniin fayyadamaa haa ta'u malee immoo barnoota keessaniinis cimaa jechuun barbaada. Egaa Simbooni hojiin keeyyuu ammuma mataasaa gara 200 fi wayii ilaalamee jira guyyaa gabaabaa guyyoota 10 kana keessatti jechuudha. Kanaaf walleen kee fudhatamummaa guddaa argateera jechuudha. Uummanni si jaallateera jechuudha. Yeroo dhiyootti miiliyoona 2, 3, 4, 5 akka galu abdii guddaan qaba. Kanaan duras immoo kilippii muuziqaa Oromoo baay'ee guddaa fi view hedduu qabu YouTube irratti warra boolee irratti hirmaatteetta shubbisaan. Kan biraa irratti hirmaatteetta. Inni kan biraa immoo jaagamaadha. Sirba jaagamaa sana irrattis immoo hirmaadheen jira jechuudha. Amma immoo kilippoota adda addaa irratti akkan hirmaadhu abdii guddaan qaba. Egaa Simboon sagaleen kee baay'ee kiilooleedha. Walleewwan afaan Oromoo keessaas immoo mee tokko irra nuu buusi kan wallistoota biraa. Sooree. Soora jaalalaati ati yaa giftii mana moggaasa gadi as garagarii natti mormarra gadi inta bannakaa yaa kalloo mormi kan kee alangaa yaa kallayyoo mormi kan kee alangaa yaa goomattuu wanati gootun argaa yaa goomattuu wanati gootun argaa takka taphannaa suutaa inta bannaa suutaa yaa hayyoo maal gannuu foota takka taphannaa suutaa inta bannaa suutaa yaa hayyoo maal gannuu foota hinnugu farsoon nagee ana farsoon nagee arakitti irratti michiinna dhee innugu farsoon nagee ana farsoon nagee arakitti irratti michiinna dhee yaa walee yaa warra waliif galee maseena waliif qalee yaa walee warra waliif galee maseena waliif qalee yaa walee yaa warra waliif galee maseena waliif qalee yaa walee warra waliif galee maseena waliif qalee yaa walee warra waliif galee maseena waliif qalee baay'ee bareeda. Afaan Amaariffaas immoo hin dandeessi Simboonii jedhan. Beektaa sarara tokko irra nu buusta akkuma kana. Tole. እንደ ጽጌረዳው እንደ ሁልጋኑ አያያይ አይለዋወጥሙ የፍቅሯ ጠረኑ አያያይ ካባ በለብስማዙ እሷ ግድ ሚላት አያያይ ስታፈቅር ለካሱ ሴት ልጅ እንደዚህ ናት ዳርም ሚላት እሷ ዳርም ሚላት ولا فكر يا فكر لك يعني سيت أنا يوم أنا كاكي ولا لو كفت ديجرو أكستي ولا سا إتتي أنا أجي تكمو سيمبوني أو في ولا سوق أفهمتي أبا مشيو يقومني استوديو إيش جيسة تتاو ما يتسيالي جتة أما ولا سا قد شاجرتي أبا شيء جدا نقدر dhugaadha innis immoo weelluu qaba. Egaan daawwattoota keenya carraa kanaan abbaan Simboo obbo Angaasan asitti argamee jira. Mee sarraa immoo waa xiqqootu dhageenye obbo Angaasaa haamilee ho'aadhaan gara gammadaa shootti naasimadha. Baga nagaan dhufte obbo Angaasaa. Baga nagaan nu eegde. Baga nagaan. Akkam jirtu nagaa. Nagumaami.
jabaadha bagana gaan dhufte bagana gaan eegdee yee egaa hangaasan yeroo akkanatti silaalanii atillee daa'ima fakkaata simboon hangafa simboon hangafa ishee jalqabaadha irraan wabii kan jedhamtu akka jirti oliyaad ijoollee sadiin qaba jechuudha egaa hangaasan yeroo baay'ee maatiin akka koo fi akka keellee xiqqoo maan jennu amma gara ammayyummaa kanattis dhufne irraa waan magaalaa kana xiqqoo nuu galaa garuu beekta maatiin keenya duriisa ta'uu baay'inaan ammumayyuu maatiin daa'imman akka isaan taalentii isaanii yookiin dandeettii isaanii uumamaa baasan hin barbaadanii barnoota qofaadha. Garuu ati yeroo isheen taalentii ishee baasuudhaaf dandeettii ishee baasuudhaaf waan kanatti galuu gaafa man barbaada jettu yookiin irratti gaafa laaltu akkamittiin jajjabeessite gara kanatti akka isheen dhuftu. Dhugaadha simboo of beeknan ishiin shubbistuudhaan of beekte akkuma shubbisni uumamumaa waan kennamu wayii itti fakkaateeti malee amma simboon namni shubbisa hin beekaa kun hin beekuu akka waan beektutti itti miti jechuudha. Maaliif xiqqummaadhumaan waggaadhuma sadii waan akkasii yoo jirtu akka malee shubbisti. Xiqqoodhumaan shubbisti waan ta'eef karuma fedhashii kan immoo nus akka maatiitti duuka boonee jajjabeessuudhaan ala kaagas marallee waan ta'eenyu jennee jiru. Kanaaf taalentiin simboo akka ba'u baay'ee isaa duuba jirtu jechuudha duuba teessaniituma ilaalaa jirtu simboo haadha kee moo abbaa keetu caalaa si jajjabeessa taalentii kanatti lamaanuu waluma qixana jajjabeessu harmeen tiyyallee akkam bakka guddaa ga'u baay'ee na bukkee dhaabbatteerti abbaan kiyyas immoo aartiidhuma kanatti akkan jabaadhu na bukkee dhaabbateera kanaafuu lamaanuu na bukkee dhaabbatanii jiru jechuudha. Ayyee hangaasaanii tiiktookiin eega dhufe immoo gara tiiktookiitti baasuu jalqabde. Yaadni kun taalentiin ishee caalatti akka mul'atu yaaddeeti moo akkuma carraa wayii waan ta'e wayii namni hundumtuu amma miidiyaa kanarratti akkuma argitu ijoolleen isaa taalentii qabaannaan namni wayii fuudheetuma ijoollee isaa taalentii isaa agarsiisuudhaaf gara tiiktookii gama feesbuukii kana fida. Akkasitti jalqabe moo lakkii toora kanaan otoo deemtee mucaan kun hin milkoofti jettee waan jalqabde hoyti. Jalqaba yeroo waa'ee artii kana keessa akka ishiin galtuu haala mijeessinuu fi biddeena nama quubsuu irratti beekuudha Oromoon. Jalqabuma dandeettii ishii kuni sooshaal miidiyaan kunillee otoo dhufuu baate dhugaa dubbachuuf taanaa iddoo guddaa geesseedheeti kanan yaadu. Akkuma carraa tiiktookiin kunis dhufee kallattii isheen akka baatu taate malee tiiktookiin kunis otoo dhufuu baate dandeettii qabdu kanaan uummata kanaaf bu'aa tokko hin buufte. Eessayyuu ga'uu dandeessitte itti amaneetuma waan hin jiruufani taalentii kanatti akka ishiin galtu taasise malee hagas carraan kun uumama jedhee yeroo sanitti wanti na itti hilmaame hin jiru. Egaa dhiyeenya kana walleen ishee dhiyeenya kana bahee baay'ee beekamee saba bira gahee baay'ee jaallatameera namni baay'eenis immoo akkuma isheedhaan sila jedhee maatiin ishee duuba jiru maatii ogummaa cimaa qabuu fi mucaan kun karaan isheen deemuu qabdurra maatii ishee oofaa jiru akka ta'e hundumti keenya argineera. Sarkuma ishii kan madaalutti seennee uummanni illee nuu fudhatee haa galatooma sumaanii uummanni Oromoo kun sirriitti beeka hin xiinxala beektaa xiinxalaadha. Waan gaarii yoo hojjetame hin jajjabeessa waan yaraa yoo ta'e immoo fudhatu ani dhugaa waan gaarii hojjechuun uummata kana fuulduratti waan qaalii akka ta'e bareera jechuudha. Sirbi kuni akka shubbisa isaa gaafa laallu shubbisa wallooti. Isin warra wallootii jedhanii na gaafachaa jiru. Nuti kutaadhaan taanan karaa shawaa kana akka oromummaatti immoo oromiyaadha oromoodha. Eessatti guddatteeti yookiin? Ani as gara godina shawaa kibba dhiyaa gara magaalaa karaa Tullu Boolloo Bachoo iddoo dhamtutti simboon immoo asumatti dhalattee guddatte Finfinneedhuma kanatti. Simboon warra Finfinneeti ati warra Bachooti. Ani warra Bachooti. Warra Walloo akkamittiin hojjettan? Sanaaf as teenyee shawaa walloos keenya ta'u walloonis tokko ta'u godinoolleen jiran hundi isaatiif aadaan gargar haa ta'u malee Oromoo jalatti hammatamuusaa tokko ta'uu keenya agarsiisumaa fi agarsiistuu tokkummaa Oromooti jettanii agarsiistuu tokkummaa saba kanaati jedhee waan yaadne fi kana hojjanne jechuudha. Baay'ee dinqii amma immoo wanti ajaa'ibaa akka simboon natti himtetti hangaasaanis immoo wallee mataasaa yaalaa jira. Kiyyammoo simboon karaa kamisee deemtee immoo garma shawaa kanan jira. Wallee aadaati? Wallee aadaati. Wallee aadaadhaan dabalameedha. Kumalee jedha mata dureen isaa. Kumaleen yeroo dhiyootti isin biraan geessi
Egaa Simbo silati sagaleedhaan naan jenne sagaleedhaan mee wallee kirraa xiqqoo naa jedhe. Yaa afaan Oromoo afaan saba guddaa itti dhabne qomoo seenaa qabna madaa isa seenaa qabu hayyuun kalaqame qubee keenya bocuuf meeqatu dhabame qubee keenya bocuuf meeqatu dhabame qubee keenya bocuuf meeqa wareegame Shee Bakriisaa Baloo yaa sanyii abiddaa Dooktara koo hayyuu yaa Hayilee fidaa kalaqa isaaniitiin ati nuuf bocamtee qabsoo abbootaatiin dina jalaa baatee. Akkas. Egaa gara fuulduraattoo waliin wallee tokko fa'aa wallisuu collaborate gochuu yaada akkasii qabdu hangas. Wantoonni akkanaa kun dagatamaniiru warra durtu hojjate. Nuti illee kaayyoon keenya illee wanta dur dagatame kana deebisuudha. Kanaaf yoo hojjettan warra jalqabaa taatu jechuudha. Tarii yeroo mana keessatti fa'aa wallistan amma walleewwanuma nama kan biraayyuu haa ta'u wal jalaa fa'aa qabdanii beektu wallee akkasii. Hin qabnaan akkasii sirboota. Kan wallee shamarranii fi dhiiraanii wallifaman jechuudha. Sirbii akkas wal jalaa fuudhanii illee jedhan sirboota duratti malee hagas baay'een jiru. Ani Simboonis kaayyoon keenya immoo isa deebisuudha. Ammaaf garuu kan wal jalaa fuudhanii weellisan eebbisa addunyaa irraa waa jenna. Magaallee koo eenyu maqaan kee magaallee koo eenyu maqaan kee arrafeen dabruu si argee kootu. Anarraa maal gootaa maqaa koo Maarree. Anarraa maal gootaa maqaa koo Maarree. Dimiitii gaafadhu warra koo beenu. Magaallee koo eenyu maqaan kee magaallee koo eenyu maqaan kee arrafeen dabruu si argee kootu. Anarraa maal gootaa maqaa koo Maarree. Anarraa maal gootaa maqaa koo Maarree. Dimiitii gaafadhu warra koo beenu. Akkas. Baay'ee bareedaadha. Wallee kee gara fuulduraatiin akkasumas walaloodhaan tekwaandoodhaan bakka yaadde hundumaatiin bakka guddaa geessee walleewwan kee albammi kee immoo xumurame walitti dachaanii immoo gammadaa shoorratti yeroo dheeraa waan waliin dubbannu ta'a. Egaa dhumarratti hojii keessan kana yeroo hojjettan immoo namoonni isin gargaaran isin waliin turan jiru namoota galateeffachuu barbaadan yoo qabaattan carraa kanan isinii kenna. Ayyee galatoomi jalqaba waaqayyoo nu uumee anuunis uumee Simboos nu kenne galateeffachuu barbaanna rabbiin waaqayyoon haa galatoomu jedha. Ittaansee immoo keessattuu hojii nuti hojjennu kana duuba kan jiru qindeessaa muuziqaa Abarraa Tolasaa jedhama. Abarraa Tolasaa dhugaa nama cimaa nama sirba kana soroorsee kun hin ta'u kanaan sirreessaa nuun jedhee baay'ee tokkoon waliin rakkatee sirba kana gulaalee meeshaa hojjechuu qofa otoo hin taane ogummaa qabuunis nu gargaaree Abarraa Tolasaa dhugaa galatoomi jechuun hin barbaada. Daayirektara Simboos kan kiyyas Buzunaa Disaasaa akkasumas immoo barreessaa walaloo Simboofillee kan barreesse anaafillee kan naa soroorse Buzunaa Disaasaa weellisaa Buzunaa Disaasaati daayirektara barreessadhas nama cimaadha innis galatoomi jechuun hin barbaada. Asumaaniyyuu Galatoomi Buzunaa. Kaameraamaanii keenyallee qaroo istiidiyoo namoota cimoo yeroo isaanii itti kennaniin waliin dadhabanii hojiin kun akka galma ga'u nu taasisanii yaa ulfaataniin jedha. Ittaansee atumtillee immoo asitti nu waamtee akka hojiin keenya gurra uummataa ga'u iddoo kanatti yeroo kee fudhattee intarviyuu gootee waan yaada keenya nurraa fudhatteef baay'ee si galateeffanna. Ulfaadhu siin jenna. Simbooto nama galateeffattu qabda? Nan qaba. Jalqaba irratti kan sa'a kanaan nu ga'ee waaqa keenya galateeffachuun dirqama. Itti aansuudhaan immoo akkan hojii artii kana hojjedhu kan na jajjabeessan maatii kiyyaa, abbaa kiyyaa, harmee kiyyaa, adaadaa kiyyaa hundumaa galateeffachuu nan barbaada. Maatii kiyyaa, firoottan kiyyas kan na bukkee dhaabbatan hunda galateeffachuu nan barbaada. Akkasumas immoo hojii kana akkan hojjedhu sirriitti kan na jajjabeessan hundumaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas immoo dinqisiifattoonni fi jaalattoonni kiyyaa yookiin immoo TikTok irratti kan na hordofan jiru
YouTube irrattis kan hordofan jiru isaanis galatoomaan jedha hiriyoonni kiyya hundumaanu galatoomaan jedha. Ililli Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ililli Grand Real Estate. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa akkasumas bashannansiisaa waan hedduu irraa argattan simboo fi abbaa ishee Angaasaa waliin taasifne akkasumas durarratti kan isiniif dhiyeessine gaazexessaa fi barreessaa guddaa Isaayyaas Hordofaa waliin kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Maarree torban kanas ammoo sagantaan keenya kun akkasitti babbareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf immoo gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa turanii ispoonsaroonni keenya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom, Ililli Grand Real Estate hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Maarree guyyaa har'aa immoo ogeessonni miidiyaa Risaa qindeessituun guyyaa har'aa fi akkasumas daayirektarii sagantaa keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraadhaan immoo Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitikuu turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Sagantaa keenya irratti nu waliin hojjechuu kan barbaadan bilbila kanaan nu argachuu dandeessu. Torban nama torbanii nu haa taasisu. Sagantaan keenya Gammadaa Show kan torban kana asirratti raawwateera. Nagaatti.